Yesus guddaadha. Macaafa Sefaaniyaa raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 fi hanga 17 nan dubbisa. Isa sitti faradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera. Diinota kee sirraa deebiseera. Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf ati si'achi wanta hamaa hin sodaattu. Guyyaa sanatti namoonni Xiyoon yaa Yerusaalem hin sodaatin, harki keessa lawwaasa'ee kan garrarra'u hin ta'in. Waaqayyo gooftaan kee si wajjin jira. Inni oolchuudhaaf aangoo qabeessa. Inni ofirraa bu'ee sitti hin gammada. Yesus Kiristoos ilmi Waaqayyo ganama kana nama tokkotti hin gammada. Mee furdisaa ameen jedha. Jaalala isaatiin gabii siif hin kenna. Akka warra guyyaa ayyaana beekamaatti gammadanii sitti gammaduu isaa sagalee isaa ol fuudhee hin dhageessisa. Noora sina eebbisu. Sagalee kana irratti waan tokko dubbata. Baraka kumoofaati. Raajii Sefaaniyaatiin raajame. Saba Israa'eliif raajame. Bara sanatti sabni Israa'elii ijoollee Waaqayyooti. Warra Waaqayyoof adda baaniidha. Warra Waaqayyoof kaadhimamaniidha. Warra Waaqayyo isaanii wajjin kakuu galeedha. Lola fooniis ta'e lola hafuuraa warra Waaqayyo loluufiidha. Eenyu sabni Israa'el? Ergaan kun eenyuuf dhufe? Namoota Xiyoon keessa jiraatan namoota Israa'eliif dhufe. Karaa eenyu? Karaa Sefaaniyaa raajichaa. Waaqayyo lakkoofsa 15 kana irratti akka jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kana irratti sagalee guddaa dubbata. Mee sagalee guddaa jedha. Sagalee guddaa tokko dubbata Waaqayyo. Maal jedha? Isa sitti faradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera jedha. Ergaa kana maqaa Yesuusiin kan kee godhadhu fudhadhu gali. Maqaa Yesuus Kiristoosiin erga Waaqayyo dubbatee sirraayyuu ka'eera. Namatti murteessa biyyi lafaa, namatti murteessa namni. Namatti murteessa seexanni. Namatti murteessa afuri dudduubaa, afuri zari. Guyyaa har'aa garuu sagalee Waaqayyo afaan isaatiin dubbate tokkoon dubbadha. Inni sitti faradame sun maqaa gooftaa Yesuusiin sirraa ka'eera. Inni kallattii garaagaraatiin sitti faradame sun sirraa ka'eera. Dabalaati amantiidhaan narraa ka'eera jedha. Waaqayyo akka jedhe wanti sitti faradame jira, isa sitti faradame sana sirraa kaaseera. Maal wanti kana caalaa nama gammachiisu? Isa kaanitti seexanni hiyyummaa murteessa. Hiyyummaa farada. Isa kaanitti dhukkuba ramada. Isa kaanitti maseenummaa ramada seexanni. Waaqayyo garuu sagalee tokko dubbate. Amma saba Israa'eliin jedhee yeroos Waaqayyo saba Israa'eliin mucaa koo jedha, dhala koo jedha, ilma koo sangafaa jedha. Waaqayyo saba Israa'el akka jedhee waammata. Hankakuu bara baraasiniif galeera isaanii wajjin dubbata. Waaqayyo kallattiidhaan bara san raajotaan itti dubbata, ergamaa Waaqayyootiin itti dubbata, ofii gadi bu'eetti dubbata, kallattii hundumaatiin saba koo jedhee itti dubbata Waaqayyo. Bara sana nuti galmee keessa hin turre, toora keessa hin turre. Amma garuu tooratti erga dabalamne sagaleen kun kan kootiif kan keessan. Sasitti faradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera. Akkasin jedha mata duricha akka jedha. Waaqayyo dideera jedha. Waaqayyo dideera. Kaleessas Waaqayyo waan kumaatama waan kumaaf kitila waa'ee keetiif didee siin sigee ammas Waaqayyo dideera. Boolli siif hin qotamne hin jiru. Ana Maatiyoosiif akkas ture. Boolli naaf hin qotamne hin jiru. Jechinaan hin jedhamne hin jiru. Kiyyoon naaf hin qophoomne hin jiru. Akkan du'uu fi wanti hin murteeffamne hin jiru. Garuu Waaqayyo didee siin nagaye.
Maaliif didee beektu Waaqayyo eebban biyya lafaa kana irratti siif qopheessee gara biyya lafaa kanatti si fide hamma nyaattutti hamma ijaan argitutti hin duutu jedheeti. Kan keemtiyyuu akkasi. Maaliif Waaqayyo si oolchee irraan si ga'e beektaa gana waan si hafee jira. Ladigato venemedia. Gana waan nyaattu. Gana waan itti boqottu. Gana waan keessa jiraattu. Gana waan uffee jetteetti galateeffattu fuuldura keetti si hafee jira. Kanaaf Waaqayyo mari'aa seexanis irratti mari'ate sana dideera. Mee Waaqayyo dideera jedhaa kee. Waaqayyo jaalala addaa tokko nu jaallata. Salphinatti dabarsee nu laatu, du'atti dabarsee nu laatu, rakkinatti dabarsee nu laatu, boo'ichatti dabarsee nu laatu. Mee amiin jedhaa. Waraansatti dabarsee nu laatu. Yeroo nuti rakkannee waa'ee keenyaaf jennu Waaqayyo amma itti dhaga'amutu argitanii sagalee isaa irratti immoo dubbata. Sini galeera yeroo garatti gurgudhamnu yeroo waan urkaa wal daddarbee cinqabnu Waaqayyo amma itti dhaga'amutu argitanii boontanii jiraattu sila. Haleluuyaa. Itu amma Waaqayyootti dhaga'amu amma Waaqayyoon duratti ulfaatina kibjatii qabu itu argine rakkinni keenya nuti akka jenna boonnee jira. Dhimma kootti Yesuus darbeera. Garuu faallaasaa amma maal ta'e yoo rakkinni xinnoo see dhufee yoo qaawwaan xiqqoo see nutti argame yoo dhukkubi mana keenyatti ol galee yoo wanti nuti karoorsine wal qixa galuudhaa baate yoo dadhabne dadhabbiin keenya firii gaarii godhachuudhaa baate akka jenna ayi Waaqayyo nan beeku jenna. Waaqayyo dhimma koo dhiiseera waa'ee koo dhiise. Biyyaaf hin bari'aa naaf garuu bari'a. Bara koo guutummaan akka ittiin rakkadhaa. Maal yaa Waaqayyo yoomnaa darbaa. Waaqayyo irratti gungumaa oolu. Hamma Waaqayyo waa'ee keenyaaf dhimmutu argine garuu yeroo hundumaa mana keenyaaf arraba keenya irraa kan dhaga'amu sagalee galataa ta'ee argama. Waaqayyo waa'ee kee maal dide? Isa tokkoffaa isaa maal dide beektaa? Abaaramuu kee. Kana xinneessaa amiin jedhaa. Abaarsatti si kennaare Waaqayyo. Maaliif waamamte ati? Maaliif waamamtan isini? Yeroo arrabni kootti bareessii jedhu dhiifama naa godhaa warri hangafoonni koo. Isitti maalitti waamamtan? Eebbaaf waamamtan miti? Waaqayyo gaa abaaramuu keenya jaallatu. Gaaf tokko Waaqayyo kakuu guddaadhaan saba Israa'eliin biyya Gibxiitii baase. Kottaa jedhee waggaa 430 rakkattaniittu, dhoqqee namaa dhiittaniittu, sarraatan nyaataa taataniittu, namaaf hojjettaniittu. Amma garuu jedhe Waaqayyo, amma garuu jedhe biyya aannan baasu, biyya damma baasu, biyya itti boqottanii, biyya wayinii baasu, biyya ija harbuu baay'isee baasu achittinis hin galchan. Biyyichi immoo biyya kam jedhama? Biyya Kana'aan jedhama. Maal immoo innaan waan tokkotu immoo jira. Iddoo amma aannan baasu, iddoo damma baasu, iddoo ija wayinii baasu sanatti saba koo kan hin ta'in kan hin ittiin beekinitu itti gargaaramaa jira. Gaafa dhaqanii isaanin achirraa kaasee isiniin immoo iddoo buuse. Eebba keessa hidhanni nyaachaa yoo jiraate ergaan kun ergaa siif haa ta'u. Ela na maal jedhe Waaqayyo biyya aannan baasu biyya damma baasu achittinis hin galchaa jedhe. Biyya sana dhannaa irra rakkattan jedhe nyaachuu duwwiidha. Adaraamu waan tokkoon isinitti madde. Waaqayyo yeroo achi dhaqan duwwaa nyaatanii buuftanii nan irraanfatinaa jedhe. Waaqolli tolfamaatiif waaqessinaa jedhe. Ani isinan quubsa isin immoo nan dagatinaa jedhe Waaqayyo. Na ofirraa haftanii jiraattu jedhe. Amma uffatoodhaa dhoqqee dhiitaa turanii ergamaa turanii akka barbaadan ittiin nyaatanii waan baay'eedhaan hacuucamu akka nama tokkotti dubbatachuu hin danda'anii garbummaa jechuun baay'ee rakkisaadha. Sabni Israa'el garba kan inni ta'e waggaa 430 waggaa 400 kana sabni Israa'el biyya ormaatiif hojjechaa ture. Amma garuu jedhe Waaqayyo biyya garbummaa kanaa baatu jedhe. Sabni amantii hin qabne akka jette laa maaltu nu baasa? Mootii Fara'oon irraa maaltu nu baasa? Isaan meeshaa qabu, loltoota jajjaboo qabu, maaltu irraa nu baasa? Irkumaa baata maqaa Yesuus. Saba amantii hin qabne laa eessaan hin hirkaaba? Akkamittan hirkaaba?
keessaan hirkaa ba'an eenyutu hirkaa nu baasa? Namni nu keessaa humna qabu hin jiru. Meeshaa lolaa hin qabnu. Nama mootii Fara'oon kana loltoota mootii Fara'oon kana mo'atu injifatu hin qabnu. Eenyutu hirkaa nu baasa? Maaloo sagalee akkasii dhaga'uun barbaannu nan sabni Israa'el. Waaqayyo immoo didee maal jedhaa? Amma hirkaa ba'uu kee ga'eedha. Maqaa Yesuusin hirkaa ba'uu duwwaa miti, hirkaa baafatta barana. Namni tokko furdisee amana jedhu. Le raadiga tofe nemenda. Har'a boojuu kee hirkaa baafattee galta. Hirkaa ba'uu duwwaa miti, la hirkaa baafattee galta. Fokkoraa akka jedhaa dira hirkaa baafatta jedha. Haleluuya. Waaqayyo ani isinii wajjinan taa'e isin hin sodaatinaa. Mootii Fara'oontu akka jedhe ilaa sabni Israa'el kun damee baay'ifattee wal hortee biyya kana keessa guutteetti lolli tokko kaanaani nu caalti waan ta'eef amma mootii Fara'oon karoora baasa mootii Fara'oontu. Kanaafi warra deessiftoota walitti qabeetu akka jedhe warra nama deessisan beektu miti isaanii walitti qabeetu gaafa saba Israa'eliin deessiftanii dubartoota Israa'eliin gaafa deessiftanii yoo seen durba taate jiraattan bisaa'e yoo seen dhiira taate immoo gaafa guddattu loltootatti dabalamte akka seen lolleef yoo dhiira taate maal godhu hin ajjeesu. Sabni Israa'el hirkaa ba'uun qabu tokko bara baraan hojjetaaf isa sabni Israa'el achitti hafee bara baraan hojjetu kan ammoo dubartoonni hin baay'atu dhiironni garuu hin jiraatan. Amma gaafa ijoolleen Israa'el gurguddatanii dubartoonni kun gurguddatanii eenyu fuudha jedhan eenyu fuudha ituu maatiin godhatiin ituu waliin horiin biyya sana keessaa dhumuudhaaf seetanii siisteema qopheesse. Isa booddee haati Musee deessee buduruu keessa dhaqxee dhallaaduu laga keessa jiru keessa isa booddee mucaan laga keessaa bu'a gara haadhaati immoo laga keessatti mucaa siqattee irraa fagaatti elaa hamma dhoosuu dandeessutti manatti dhoositi akka ji'a 3 dhoositee laata manatti hin dhoositi yoo inni boo'e akka inni hin boonye gooti maaliif sagalee dhiiraa manaa dhagaamnaan du'an mana sanatti ol gala. Mucaan dhalateera beeksisi ba'e immoo aduudha tinii galeera haati immoo mucaa kanaa akka hin duune barbaaddi bidiruu kana immoo eessa dhaqxee keessee laga Abbayyaa kan jedhamu dhallaaduu keessa dhaqxee keesse dhallaaduu keessa keesseetu waardiyaa nama lamatti qacaran tokko obboleettii Musee teega irraa sixxeetu eeddi obboleettii Musee lammaffaa immoo haadha Museetu eega akka mucichi boo'u dhaggeeffatu akka mucichi nyaatamu dhaggeeffatu akka mucicha bineensi hiddee ajjeesu dhaggeeffatu maal keessa waan ta'eef bishaan keessa laga keessa dhallaaduu keessa waan ta'eef sinii galeera. Gaafa sana Waaqayyo intala mootii Fara'ooniin har'a shaaworii manatti fudhattu gara lagaatti gadi bu'ee shaaworii lagatti manatti fudhachuun har'a hin jiru. Isa bulluqaadhaan isa cabbaadhaan waliin gegeeddaranii fudhachuun hin jiru. Har'a gara lagaa dhaqee hojjetoota see warra seedhaa ergaman sana warra sammuu naabaasee dhaabaatan warra carqii baasee dhaabaatan dachaafatteetu gara lagaatti gadi buute. Gaafa shaaworii galuudhaaf jettu sagalee tokko dhageesse. Gaafa sagalee tokko dhageessu maanni ennaan sagalee mucaa ta'e sagalee mucaa sana gaafa dhaggeeffatanii itti siqan dhallaaduu keessa gaafa dhaqanii bidiruu keessa jira mucaan bidiruu keessa maal godha hin bo'a. Isa booddee eenyu kana sitti gata jettee dinqifattee mucicha gaafa irraa buutee dhaaltu mucichitti bareede mucaa kana najjeesu itti galeen mana kootti guddifadhetti. Manichi mana eenyuuti? Manni sun mana eenyuuti? Mana mootii. Mee mana mootiidha. Yaa laaraadiyaa mana mootiiti. Akka jette obboleettiin Musee maanni ennaan nama mucaa kana si hoosisee si guddisuu si barbaadu ennaan akka jette intalli mootii adeeraa naa barbaadi mucaa kana najjeesu mucaa kana nan guddifadha mucaan kun hin bareeda. Haleluuyaa. Akka goote obboleettiin Musee dhaqxeetu haadhuma seetiin nama si qacaratu jira jettee kan hoosisu eenyuudha? Haadha Musee kan mindaa nyaatu eenyuudha? Amanaan jirtanii jedhan amanaan jirtanii. Amma sabni Israa'el bara sana akka tilmaamammaatti mana isaanitti shiroo nyaatu argitanii
mana isaaniitti shiroo nyaatu, mana isaaniitti bakka waanuma jijjiira mitiire. Sangaa sama magariisa sana faa beektu goommadaan hin jedhamu. Waanuma akkasii faa nyaatu miti. Waaqayyo garuu galmee galagalcheetu mana mootiitii cooma nyaattee jiraatta abbe. Mindaa kaffalamaa fi harma hoosifti mucaa seeti waan ta'eef gidduudhaan gootee dhungatti sinii galeera. Halleluuyaa! Mucaa seettiin fageessine Waaqayyo. Halleluuyaa! Amantii qabaadhu. Amantii qabaadhu. Amantii qabaadhu. Seexanni kakuu kee sirkaan fuudhu. Amantiin qabaattu ati. Seexanni eebba kee sirkaan fudhatu. Maaloo ganama kana amani. Seexanni eebba kee sirkaan butu. Hin yaaddeen sirkaan fuudhamu. Maal amin hin jettu Waaqayyo dideera. Kan kee moo kan kee Waaqayyo dideera. Seexanni harka ormaatti eebba kee laatu. Dibati sirra jiru yoo na amante. Abiddi si keessa jiru yoo na amante. Afurinni si keessa jiru yoo na amante. Kunuunfamee guddifameetu biyya bilisa baasa. Kana hin didine amin jaanee fodda. Hinduu jedha. Jedhaa hinduu'eedha. Afurri bara kana namoota baay'ee keessaa du'ee foon hin deemaa jiru. Kan kee garuu hinduu. Kan kee garuu hinduu. Yoo laafee ganama kana humna godhata. Loora diigaa toobee neeme diya. Yoo laafee ganama kana paaworii godhata. Qilleensichi ganama kana sitti qilleensa'ee isa si keessaa duuqee itti lubbuu godhuun jedheen. Museen jaarsolii Israa'el walitti qabee kottaa jedheen. Waaqayyo waan nutti dubbatee jedheen. Ati isaan dhuftee naani ambiyyuma kanaan ari'ame. Ambiyya kana keessatti Israa'eliif loluu jalqabnaani mootiin du'aaf na barbaannaan hin biyyaa badee jedheen. Ta'oo oddee gaafan biyyaa badu iddoon tureetti immoo achitti hoolaan eegaa tureedhe. Tun hoolaa tissuudhaaf akkas hoolaa dachaafadhee deemu Waaqayyo huuxxii qoraattii irraa natti mul'ateetu saba koo harka garbummaatiin naa baasi jedhe. Lakki ani hin ta'u anu ulaagaa sin guutu beekumsa sin qabu an kanaafis hin malu sabni kun hin fudhatan jedhee dideeredhe Museen. Dideeraanii saba sana kanatti baasu ana miti sabni kunis immoo maal jedhee na fudhata jedhee dideera. Garuu Waaqayyo milikkita addaatiin natti mul'ate. Tokko akka godhe Musee ulee harka kee keessa jiru lafa buuse naan gaafa lafa buusu boofa ta'e. Amma immoo hidhadhuuti boofuma kana dheegee isaa qabe naan gaafa inni boofa kana dheegee isaa tuqu sabooddee boofisuun maal ta'e ulee ta'e. Salammaffaa jedheen harka kee kana ol qabee jedheen harkee qulqulluu dha miti jedheen dachaasaa wayyaa kee keessa kaa'e jedheen. Gaafa Museen dachaasaa wayyaa isaa keessa kaa'u milikkita Waaqayyo itti baasu gaamma kun. Amma immoo dachaasaa wayyaa kee keessaa fuudhennaan harki Musee kun lamxii ta'e. Lamxii amma harki kee eeyyeedhaan amma immoo dachaasaa wayyaatti deebisennaan dachaasaa wayyaatti deebinaan amma immoo lamxiin irraa haqame. Inni galeera yoo barbaaddee milikkita kanarraa iyyuu sitti mul'adha ansi wajjin jiraachuu koo mirkaneessa inni kun jedhee. Hin murteeffate ante Museen amma kanaan booddee. Waaqayyoon qabeetu dhumarratti murteeffate. Nanna qaba qabe. Jaarsolii Israa'eliin Waaqayyoon na ergeera waan ta'e hin baatu jedheen. Maal akkamitti hin baanaa jennaani mootii Fara'oonitti naqee dubbadhe Museen. Gaafa mootii Fara'oonitti dubbachuu dhaqu Waaqayyo dinqii milikkita guddaadhaan wajjiniin ta'e. Inni galeera Museen dhumarratti murteeffannaan Waaqayyo dinqiidhaan wajjiniin ta'e. Waaqayyo dinqiidhaan si wajjiniin ta'e waan mana kee keessa taa'ee si rakkise mana kee keessaa gad xaragu. Ela siuma na tajaajilaa mana keetti ergeechaan jiru. Yee laagaa tooba. Ela nama biraa mana keetti ergeechaan jiru. Waaqayyo siuma irratti humnaan mul'ate waan mana keessaa sirreessu akka sirreessu. Waan mana kee keessaa lubbuu dhabetti lubbuu haa godhu. Waan mana kee keessaa maseene haa jiraachisu. Eewutti fayyadame ana jedhaa bokkoraati. Warra anatti amanan hundumaatti immoo aboon kenname jedhe gooftaan. Summi yoo dhugan iyyuu isaan hin miidhu. Boofa yoo harkaan qaban iyyuu isaan hin ajjeesu. Halleluuyaa. Namni tokko furdiseessa biyya waaqarraa kana halleluuyaa jedhu yaa. Halleluuyaa. Boofarran ejjetu jedhe gooftaan. Torbaan qabarraa sin ejjetu jedhe. Laagaa toofee leerreeddiya. Waan namni hin darbine keessa darbu jedhe. Caccabsanii darbu jedhe. Amantii godhadhu ganama kana. Halleluuyaa.
Mana kee irratti nama biraan afeeriin ofumaatti qabsiisi. Ganama kana sitta qabatu amiin jedhi. Atis mucaa Yesuus aboonsi sitti kennameera. Harka keessan dhukkubsatoota irra yoonna keessan maal ta'e? Hin fayyu. Abeet 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 hafuura maayoo himattan isin jalan dhaabatu. Yoo mana keessa himattan gara ollaatti baqata. Maalonni kun irra siifata. Haleluuyaa. Raftanii ofitti hin baqachiisinaa dubbadhaati baqachiisa. Amiin hin jettu mana kee gaddisee baqatu. Ati mucaa eenyuuti? Garba moo mucaadha? Garba moo mucaadha? Fokkoraati an mucaa Yesuus jedha. Warra mucaa Yesuus ta'an irra milikkita tokko jira. Haleluuyaa. Innis hafuura qulqulluu jedhama. Hafuurri qulqulluun kun immoo lafa onaa keessa badhaadhummaadhaan jiraachisa. Lafa homtuu hin jirretti badhaadhummaadhaan jiraachisa. Ganama kana qaawwaan keessatti mul'achaa jira yoonna ta'e hafuurichi maqaa Yesuusiin sammuu kee ageeddaru. Harka kee ageeddaru. Jireenya kee ageeddaru. Bultoo kee ageeddaru. Hojii kee ageeddaru. Nagdii kee ageeddaru. Daldala kee ageeddaru. Barumsa kee ageeddaru. Tajaajila kee ageeddaru. Amiin jedhee godhu. Saamu'eeliin Waaqayyo nama tokko naa dibeedhaan maqaan isaa eenyudha? Saa'ol jedhama. Garuu Saamu'eelii gaafa Saa'olin dibu hafuurri qulqulluun Saa'olin ergate. Macaafni qulqulluun akka jedha Saa'oliyyuu akkuma nama biraatti geeddarameera. Ati hin geeddaramtu carraan baranaa kan keeti. Nan geeddarama jedhi baa. Hafuurri Waaqayyoo anarra jira. Anarra jira. Anarra jira. Hafuurri Goofticha anarra jira. Yooma afaan guuttee faarfattaa laata? Anarra jira. Anarra jira. Misiraachoo warra gadadamootti akkan himuuf warra hidhamanittis gadhiifamuu akkan labsu ana dibeera gooftaanii ana dibeera ana dibeera gooftaanii ana dibeera jedhu gaa jaartima shubbisanii jedhu gaa jaarsumti shubbisanii ana dibeera gooftaanii ana dibeera ana dibeera gooftaanii ana dibeera. Misiraachoo warra gadadamootti akkan himuuf warra hidhamanitti gadhiifamuu akkan labsuuf ana dibeera gooftaanii ana dibeera ana dibeera gooftaanii. Elsaa'iin awwaalametti reeffa wayii geessinaan akkas ta'e lafa isaa wallaalan fakkaata ituma qotaniitu lafa Elsaa'ii bira ga'aniitu reeffa irra ga'an. Lafeen Elsaa'ii sun maal godhe reeffa? Tarak godhee kaasa. Jalattiin gaafa si du'aa buutee dhatteetu jiraa buutee galte. Maala na waa'ee keessa hin dubbachaa jira. Waaqayyo waa'ee kee baranaan namatti gaaffii haa godhu. Qonnaa qota gaa qonnaani irra bu'e hafuurichi. Irra bu'uudhaan hin deeme. Gaafa irra bu'e Elsaa'iin immoo dhaaban hin deeme duukaa hin kute duukaa. Amma dibata kana argadhutti an biraan bu'e. Jalqabaa gaafa dibatichi irra bu'u. Egaa Waaqayyo amma jalqabdeettamoo jalqabne jedheetu bishaan bal'atee jiru irra bishaan Yordaanos irra carqii isaa gaafa buusu bishaanni ani Elsaa'ii duran dhaabbadhu jette. Nama murteeffatee manaa ba'ee duran dhaabbadhu jette bishaanni. Bishaanni adda adda cinnaani Elsaa'iin keessa darbe bishaan keessa. Warri salphina Elsaa'ii eegan jiru miti naannoo sana. Taatee gara nama 50 jira. Naannoo sana jiru. Elsaa'iin maal ta'a gaafa Eliyaas jalaa butamu dhanii dhaabbataniitu salphina isaa eegu. Gaafanni carqii bishaan irra buusee bishaanni adda ba'u iddoo dhaabbatanii salphina isaa eeganii gara Elsaa'iitti dhufaniitu wayyoo nuti hin banneetu salphina isaa barbaannu Waaqayyoo humna irra buuseedhaniitu adeeraa nama Waaqayyoo jedhan garbicha kee Eliyaasiin jedhan baadiyyaatti badee jira yoo ta'e anneesii barbaannaa jedhan maaloo anneesii barbaanna naa Elsaa'iin akka jedhe ani iddoon inni dhaqe beekaa iddoon inni dhaqe sin qaqqabuu hin dandeessanii galaa mana keessanitti maali kaa jedhan maali kaa anneesii barbaanna sila salphina isaa eegu amma Waaqayyo galmee geeddan. Nan rakkisinaa baaki dhaqaa Elsaa'iin quuftuu nama Waaqayyo. Waaqayyo quuftuu si godhe magaalaatti gad si yaadisu. Laa raadiyaa. Waaqayyo quuftuu si godhe warra mataa jabaatan irratti gad si yaadisu. Eeyotamiin jedhee fudhachaara. Waaqayyo hafuura isaa sitti naffa'ee sitti guute warra mataa jabaatan warra maqaa Waaqayyo arrabsanitti gad si yaadisu. Wow! Dabalii amiin jedhee!
Adarana gargaaraati Yesuus gooftaareedha. Kana morra deeffadha. Hallelujah. Silay. Oh, Elsaa'i salphateetta Iliyaas ol butamuufi amma kanaan booddee sadetta gara kamitti goorta qonnaa keetti deebita moo tamtaa darenitti kolfu miti garuu akka warri salphina Elsaa'i eegan Elsaa'iidhaan ta'an akka Waaqayyootu yaadetu Elsaa'iidhaaf ta'e. Isa kan namaa miti amma isa ollaa keetti waan dhageessu miti akka Waaqayyoo jedhetu siif ta'a. Dabaliiti amiin jedhii fudhaa. Yaa nama waa dheebottee guyyaa sitti fagaate akka dheebotteetti naftu. Hallelujah. Waaqayyo waa'ee kee dideera. Jireenya kanaan booddee haala sitti jijjiira Waaqayyo. Tokko raasiniyyuu haala natti geeddarama jedhaa dara. Yaa laaraa diyaa.